أنت تاي كلام أقول تي في لا محمد تيجي دامس تيجي هذا سدان وريشة تيجي هذا أنت تاي هو وجه سنتين أنا ما أدور أنا كان سنسين كم إذا أثنى جبا أفندي نخجبا يتو تكان وأنا أوش تنلي سنسين وان كمين أنا ما أدرس كي جبالك أديمو كجيب بدوا أنا نكتين كجيب نك يا بوليس كي أيوش تيجي على دمنا ما أدرس كي جبين بيو ما أدري نامي تكلم أول أتي وقاي أنا يتي جولي نتوم تسنين إيتي ولولي Oh my God إنه ستم أنت تبي أمي أختي أنت ناجي جولي سنين وتنتي تنتي بكتي خانتي نين أكبتي أختنا رجيدا أتسلا جالسون أكاسيف شافكانيتني kan irraan kafalle kan haaloo kan keessan irraan baane maaliif saahiba kee ta'eyyuu kan inni lafatti dhiisu sitti ni fakkaata ogguma yaadu أبوما أنا تنين أكنا جتة sitti mun hin barbaachisu mun dalagaa kiyya sinna qommaa kan itti biyya raasa قالوا أفندي كم النجار تقول لنا تومن سنة أتي أتو همدي برتولتي ani bar nama simii argachuuf baay'ee karaa dheeraa natti hin asuma ati yoo barbaade amma gabbaa'ii tuma mikootti nama si tume ni bara تقع موافق ما تكلم amma goot sitti guddoolee sitti himu xixiqqoo akka ammaa ta'e immoo wilii booddee sitti himaa yaade gaaf sanuu maaliif si dheesse beekta sitti yoo booksi nadhee malee maal fiddaa jettee hin buusa narra gattee deeman beekta haaromsa isaa miti si dheessu waan ganaa ganaa kana simatti firan kaasa. كمان راح أتجي Yaa maa jennu de ati gaaf san akkamitti hoon كده كده من لا بريد بريد يدرا بفوت ينتج في هونتي نجنا جنتي بريد تقول قالوا ما بريد نبي نمو ما قالت أنا هو تحسا قالوا ما بريد تنقف تفوقته أبلي أبلي دلوقتي دكاني الكتير وجاتي زي تبكي سنة دكان أحسن ولكن نبريد ومن جالك يش تجاج بتاعت الكتير فقد الكتير مسكينة هو سير كيفن بيكون سير كولي شنو كسبت اسم الرفته يفهم أنا قاعدت ولا بركي waan tika gaamin beekoni siidha akkasi waa'ee keetillee qaatii isaan kennu waan biraatiif kan ijoo dubbii jenna dhiifama gooteen kana tumsiistee kuutiin dhiifamu godhaafa amma na aarsite kun akkamitti intala dhalaa ka dhiifama isiin si gaafate cinaacha keenya irraa uumamte isin intala dhalaa akkamitti dhiifama godhini saayibummaa kennaa balleesse ana badii qaba kan sii jecha namus maaliif dhiifama godhini bilbila irraa buutaa bara abboo isiin intala dhalaa dhiira siidha osoo Sita isi ofii sintu ne nama sintu itu. Osoo ofii sangat jadi kamu kamu coba. Cina cekin apa? Cina sana. wani nin jee dhiifama sii godhe Yaarum sintaan ijoollee na tumsiisan dhiifama ni anagaa ni balleessi kun ammallee waan siin galle jiras bara. Isiin intala dhalaati waan murteessitee dhiifama si gaafattee hin beekne yookiin si gaafachuu dandeetti. Ijoollee isaanii san dhufanii namni dhiifama si gaafatu qabin meeqa warri situmii san keessa hunduu balmaa fi haadha. Ana ta'ee ofirraa dhoorge malee bakka keenya kamitti waan laata osoo naaf dhoo taate biyyaa si baaste waan an jiru osoo. bifa kanaafuu akkam jettan Yaa rabbi waan balleessitee Cayyoon irra ofii dhuftee as dhiifama si gaafattee hin balbala ture. Ha? Amma deemi. Isiin jettu barbaade. Ijoollee san eeggadhu. Dhiifama gaafatu. Intalli dhalaa waa lama murteessitee Sitten yookiin si jaalattee yookiin immoo akkas zollomte beektu dhuftee dhiifama si gaafatu. Si gaaf! Kanaafuu deemitee dhiifama gaafatu isiin intala durbaati. akkas fakkaataare Ijoollee takka baritti maqasanii fi Así es más que la sombra de neta. ayo bira deemneeti dhiiga bargaafate yoo inni dideen nam lamaatti Oye, iba a ser correcta.
Gandi duraan barnoota argachuu didan san barnoota argatanii jiran. baratanii jiran nurraa ta'anii jiran mee qoy nani hiwamee deebi'a. Nadagee obboleeyyii. Oduu haaraan harkaasanii qaba. Khayr inshaallah. Nama haaraan xaawulaa keenya kanarratti ta'uudhaa deema. Akkam yeroo jettu naan galle. Nama akkamii dhiira moo dhalaa? Sayyaroo fideessinuu ni bartanii garuu isinumatti ni himuu barbaade. Sila xaawulaa nyaataa irratti moo xaawulaa marii irra name tuuteen? Lameenuu keessaa qaba. Keessin jedhu. Akkuma kanaaf obboleessa keenya kophaa nu dhiisuu ni dandeessaa? Isiniif yoo maarti kan qabu hin bareedan. Garuu wanna isin jechuu fedhatan lamaan irra hin beeku. Xaawulaa jaartii irratti malee yoo xaawulaa marii irratti kan nama maatiin taane ijaarsu taane akka maatiin keenya itti muufatan beeku. Osoo hin deemne duraatis na dhagge. Ilmi namaa sammuu isaa kana haaromsuu qabaa yoo jedhamu duraan nama mul'achuun tolu. Yeroo hangaan iddoo garaagaraa dhaqee dhufe kanatti waa hedduu tagganaafee jiraachuu barbaadeeti. Innis maal jettanii na gaafattan ilmi namaa yeroo hunda sammuu haaree taateen sammuu abdee taateen deemu qaba. Akka fakkeenya akka duraanii dhiisee akka ammaa yaaduu danda'u qaba. Ilmi namaa erga nama ta'e uumamatti gabaabumatti wanni hin hame jechuu barbaade. Ani xaawulaa irratti nama dabaluun kiyya nyaataafis ta'ee mariifis ta'ee wanti birtii xaawulaa irratti nama walitti qaba. Maatummaa fi firummaa fi gandummaa osoo hin ta'in jaalala. Wanti waliin nama qabaa jaalala. Anis ararraa eegaltanii wanni isin beektan kan barbaade maali jettanii wal gaafattan sammuun teessan abdeettoo qabdi. Haaruu qabdi. Xaawulaa keenya irratti illee ararraa eegalee nyaataafis ta'ee marii teenyaafis marii nuti qabnuufis ta'ee kan nu wajjin argamuu qabu. Nama maatii keenya keessa jiru qofa osoo hin ta'in yookaan nama keenya qofa osoo hin ta'in nama nu wajjin jaalala qabu nama nu wajjin hiriyummaa dhugaatii fi maalummaa teenya qabu ta'ee argamu qaba. Geera dubbisi. Ibsooleen maal jettamee marii kanarratti Waa'ee nama asirratti dabaluu deemtu kanatti maanta? nama haaraan isitti dabaluu deema maal si fakkaata? Kana dubbiin akkanatti murtooftu haga hadhaas dhaga'uu ture ni beekta. Garuu ammoo tuni guddoodha tuni na biratti miti bakka itti murtooftu maatiin dhaga'uu qaba. Maatiin keenya gaafa waliin nu dhiisan san akka isa hundi ajaja fi jala bultan muudamanii turre. Ta'us bara nama guddaa ta'ee jira akka duraa saniin jiru yeroo warri keenyatti dhaamanii san yaada addatti murteessuu ga'eera waan namni silaa murteessuu danda'u sammuun itti yaade. Kanaafuu haga murtii kana maatii biraan geenyutti yookaan haga nama siiftutti nam tokko asirra edamuu hin dandeenye. Garuu immoo na dhaga'i jiimi. Waa baay'ee yeroo tanaan dura yeroo nuti qeennarraa kaaftee murteessitee kaatee irratti nu fudhachiisaa turte. Nu ammoo obboleessa kiyyaa guddaa hangafaa jedhee si kabajaa turan waan ati murteessitu guutuu. Amma immoo nama ta'eera nama waa murteessuu danda'u ta'eera. Har'arraa eegaltee ammoo murtii kophaa murteessitee nuuf fudhadhaa jechuu kana dhaabuu qabdu. Yoo san hin ta'in ibsu. Yoo san hin ta'in waliin ilaallaqaa.
Ilma bareedu dhabeeran koo magaalaa kana hunda keessaa ilma bareedu kana dhufuma boqotu. Obbali. Allah ganama kana boksiin na dhawta malee maan na qoota jettee si kakute mala boksii rabbi si dhawe walleedha. Allah itti ajaje argite kaaliquma kana sitti ajaje gubbarraa kaaliqni maan kiyya subhaana wa ta'ala.